Kana keessa sunsuma dinagdeeti, sunsuma siyaasaati, sunsuma hawaasummaati. Kanammoo kan walitti hidhamu saayinsii fi teekinooloojiidha. Jaarmee miti mootummaadha moo eenyuun soso'a eenyudhaan yookaan uffanni godhama. Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa kun waggaa 4 irraa akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2014 keessa kan ijaarame. Mee jaarmeen keessan hanga ammatti maal fa'aa milkeessa jettanii yaaddan? Hanga ammatti maal fa'aa hojjeta? Akkuma beekamu dhaabbanni keenya wooma 3 qaba. 3 irra hojjeta. Tokko humanitarian service yookiin ammoo gargaarsa namummaa kan jennu sani. Inni lammaffaa ammoo human right qaba, mirga namummaa irra qaba. Inni sadaffaa ammoo infrastructure kan jennu ammoo bu'uuraalee misoomaati. Amma yerootti wanni namni isiniin gargaaruu danda'u maali? Isin maal qabattanii dhufu jirtan? Projektii waggoota 5 kana keessa ammarraa kaasnee waggaa 5 kana keessa projektii miiliyoona 200 birrii Itoophiyaatiin hojjetamtudha amma kan maqaa dhadhee kuni. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun Forex Entertainment irraa kan dhiyaatu qophii keenya keessummaati. Qophii keenya keessummaatiin har'a dargaggoo tokko qabannee dhufnee jira. Dargaggoon har'aan tana qabannee dhufnee nama piroojeektii guddaa tokko kan dhaloota kanaa fi akkasuma dhaloota buruu dhufaniif illee waan dabru qabatee dhufeedha. Dhalootni dhufullee itti fayyadamuu danda'u. Namni yeroo lafa tanarra jiraatu waan ammaan tana jiru qofa osoo hin taane waan hawaasa isaa keessatti dhaloota isa boodaan dhufuuf hojjetu dhugumatti hedduun barbaachisaa. Dargaggoo akkasiiti gaara namni qabannee dhufne hanga dhuma sagantaa keenyatti yoo nu faana turtan sagantaa keenyarraa waan hedduu akka hubattanii fi akkasuma sagantaa keenyarraa waan hedduu akka barattanii fi akkasuma hubannoo guddaa akka irraa argattan shakkii takka illee hin qabnu hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa ta'e kabajaati. Tole keessumaa keenya yaamicha keenya kabajjee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee asitti nu argamuu keetiif hedduu tokko galatooma. Galatooma birraa fi warri Forex Miidiyaatis hedduu galatooma waan asitti naaf hirtaniif. Tole hedduu kolfaadhu malee irra deebi'eeti. Mee gara waan har'aan tana gaati nama waan guddaa tokko qabatee soso'aa jirudha. Garatitti osoo hin dhufin duramee eenyummaa keetirraa kaanu daawwattoonni keenya akka beekaniif maqaan kee eenyu eessa jiraattaa yookaan eessatti dhalattee guddattee bakka amma jiraattu eessa waan jiru daawwattoota keenyatti himiti. Tole galatooma warri Forex Miidiyaa birraa Jamalii fi warreen waa'ellan isaa hundinuu hedduu galatoomaan jira. Duraan dursee maqaan kiyya Sabboonaa Xahaa naan jedhanii Sabboonaa Xahayyaati. Hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa akkasumas hundeessaa dhaabbatichaati. Akkuma beekamu guyyaa irraa kanaas waa'ee piroojeektii guddicha tokko kan dhaloota qaru irratti wal dubbanna jennee asillee affeeramnee dhufnee kanaaf warri Forex illee galatoomaa gabaabsee maqaa kiyyaa fi dhaabbanni kiyya kana fakkaata. Tole hedduu galatoome malee irra deebi'ee mee Sabboonaa jidduu kana egaa piroojeektii guddaa tokko akka sososaa jirtanidha kan gara fuula sooshaal miidiyaatiinis wantoota deemu argaa turre akkasuma wanni harkaa qabdan kun maali piroojeektichi jalqaba irratti mee piroojeektiin ati akka maanaajara yookaan hojii gaggeessaa tokkotti ammaan tana sososaa jirtan kun piroojeektichi maali irratti hojjeta? Tole galatooma birraa piroojeektiin nuti qabannee dhufne kuni piroojeektii mana barumsaa jaarraa abbaa gadaati sooressa jaarraa abbaa gadaati. Piroojeektiin mana barumsa sooressa jaarraa abbaa gadaa kuni akkuma beekamu keessattuu yeroo ammaa kana sabni tokko saba ta'uudhaaf akka sabaatti dhaabachuudhaaf sunsuma gurguddaa 3 qabaachuu qaba. Kana keessaa sunsuma dinagdeeti, sunsuma siyaasaati, sunsuma hawaasummaati. Kanammoo kan walitti hidhamu saayinsii fi teekinooloojiidha. Inni afuraffaan sunsumni afuraffaadha saayinsii fi teekinooloojiidha. Dhaloota saayinsii beeku dhaloota teekinooloojii baratee qaruu qabna yookiin ammoo haala mijeessuu qabna kan jedhu irraa akka dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaatti dhaabbanni ani hoogganu kun piroojeektii seena qabeessa piroojeektii dhaloota boruufillee keenyee dabarru kana mana barumsaa sooressa jedhame. Manni barumsaa kun kan argamu akkuma beekamu godina Harargee Bahaati.
saayitiiwwan dhaabbanni keenya qabu keessaa saayitiin godina Harargee ba'aa tokkodha. Kanaaf mana barumsa oolmaa addaa sooressa jaarraa abbaa gadaati kan jiru kan qabannee dhufne. Piroojeektiin kun immoo piroojeektii hawaasaati, piroojeektii uummataati, piroojeektii dhaloota ijaaruuti. Kanaaf nulleen piroojeektiin kun akka jaarmaya keenyaatti jaarmayni gaafa ijaaramu saba tokko yoo kuffisuu barbaadde jaarmayuma dhoorkita akka hin ijaaramne goota. Yoo akka gartee sabni akka sabaatti itti fufuu barbaadde ta'e immoo jaarmaya heddummeessitaaf, jaarmaya ijaartaaf. Kanaaf nutis carraa harkannee kanaan jaarmaya kana waggaa 4 irraa akkan sadarkaa naannoo Oromiyaatti dhaabbate har'a immoo dhaabbata uummataa dhaabbata hawaasaa erga ta'e booda piroojeektii kana qabatee dhufe. Piroojeektiin kun manni barumsa oolmaa addaa kun wanni inni guddaa adda godhu moggaasa maqaa isaarraa kan ka'e dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa gisee jennu innummaan guddoonu hawaasa kana development community development irratti hojjechuudha waan ta'eef kanaaf guddina hawaasaa keessatti immoo kaleessa abboottiin keenya bu'uurri isaan nu kaayanii kutan guddaadha. Keessattuu sooressa jaarraa abbaa gadaa, Taaddee Birruu akkasumallee gartee jaarraan dhaloonni kun akka baratuuf, dhaloonni kun akka bilisoomuuf, dhaloonni kun tarkaanfii takka gara fuulduraatti akka deemuuf kaayoo isaan kaleessa kaayasan har'arra jirraa jechuudha. Kanaaf nulleen asirraa kaanee abbaa keenya kaleessaa, eenyummaa keenya kaleessaa, seenaa uummanni Oromoo qabuun piroojeekticha moggaasuun nuuf bu'aa guddaadha. Hawaasa keenyaafillee dhaloota dhufuufillee dhaloota bakka sanirraa bahu maqaa jaarraatis asumaan leegaasii isaatti fufsiisuudhaaf maqaa kanaanis moggaafne piroojeektii kanas piroojeektii uummataa goonee kan qabannee dhufne jechuudha. Waaw, hedduu tokko bareedaadha. Mee piroojeektiin kun dhaabbanni yookaan jaarmayni ammaan tana isin sososaa jirtan kun jaarmaya miti mootummaadha moo eenyuun sososaa eenyuudhaan yookaan fandi godhama akkamitti ijaarame waan jedhamee wal qabsiisii nu kaase. Tolee galatoomi jaarmayni kun dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa jaama. Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa kun waggaa 4 irraa akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2014 keessa kan ijaarame. Jaarmaya kana gaafa ijaarru ogeeyyii guddina hawaasaa ogeeyyoota garaagaraatiin walitti dhufnee akkuma dhaabbilee kamiyyuu siivil soosaayitii ta'ee ijaarame. Siivil soosaayitii gisee jennu jaarmayaalee gartee gargaarsaa fi misoomaa ta'ee kan ijaaramedha. Moor gartee maqaan isaa kunillee kan moggaafneef moor iddoon nuti itti barannee fi barumsi nuti baranne uummata kanaaf jijjiiruu qabna waan ta'eef kanaaf ogummaa kanaan siivil soosaayitii ta'ee akka dhaabbatu jaarmaya jabaa akka ta'uuf kan dhaabbate jechuudha. Dhaabbanni kun akkuma beekamu siivil soosaayitii yookiin ammoo jaarmayaaleen hawaasaa kamiyyuu gaafa ijaaramu kallattii adda addaa qaba. Deeggarsallee fandiillee piroojeektiilee gisee hojjetu tokko dooneeshinii yookiin ammoo dooneeta piroojeektii hin hojjetan ni dhiyeeffata. Dhaabbilee intarnaashinaal orgaanayizeeshinii NGO isarra gurguddoo jirtu wajjin dhiyeessee fi piroojeektiin isaa yoo hammo'atu ta'e innis gadi ba'ee uummataaf piroojeektii hojjeta. Kanaaf dhaabbanni keenyaas akkuma jaarmayoota siivil soosaayitii yookiin ammoo jaarmayaalee hawaasa kamiyyuu international organization irraas local community hawaasallee miseensa horata, miseensa siviilii jira, miseensa hojjettoota mootummaa jira, hojjettoota miti mootummaa jira. Isaan kun hundi waggaa waggaadhaan buusii dhaabbata kanaatiif kan buusan qaban jechuudha. Moor akkasumallee gartee sadarkaa hawaasa community keenya biyyoota alaa jiranillee miseensa dhaabbata kanaa godhuudhaan qajeelfamaa fi bu'uura dambii ittiin bulmaata dhaabneeti dhaabbanni kun keessattuu akka gartee gara fuulduraatti deemu godhaa jirra. Kanaaf anamma akka nama tokkootti jaarmaya kana yaada ka'umsaa isaanirraa kaafnee hanga guyyaa har'aa geenyutti namoota dhaabbanni kun waggaa 3 dabre keessa dhaabbata tokko ijaaruun waan ulfaatu hedduu ulfaata. Amma yoo ilaalte karaa adda addaatti baha Oromiyaa fudhadhu lixa jiddugala jaarmayni hedduun ijaarama garuu umrii qabaatee kan itti fufee bu'aa uummataa buusu waa xiqqoo walumaan agaraa jirra waan ta'eef. Maaliif chaalenjoota garaagaraa jira kana keessa tokko faayinaanshalii rakkoo maallaqaatu isaa mudata. Inni lama immoo rakkoo bulchiinsa yookiin keessoo isa mudata. Inni sadaffaan gartee aktiviitii qabatan appilaayi godhuu irratti hin rakkatu. Kanaaf
haala kondiishinii jiru hunda dandamate keessa dabruudhaaf namni silaa jaarmeen dhuma dabra namoonni baay'een keessa dabruu dadhabuurraa kan ka'e jaarmeen hedduun hafee jira. Kanaaf nuti ammoo akka jaarmaya keenya dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaatti waggoota 3 dabran kana keessoorraayis alaayis dhiibbaa garaagaraa chaalenjoota garaagaraa dandamatee komii gurguddaa nurratti ka'aa ture. Waan adda addaatu ture. Kana hunda keessa dabarree har'ammoo bifa uummanni keenya argu kanaan gaafa sadarkaa kanarra geenyu nuti ibidda san bira dabarre jennee yaadna. Kanaafuu har'a akka dhaabbata keenyaatti piroojeektiin kun isa jalqabaati malee xumuraa miti. Asuma baha Oromiyaa kana piroojeektii manneen barumsaa moodeelii iskuulii ta'an yookiin immoo mana barumsaa meeqdeelaa kana aanaa garaagaraa irraa qabna. Akkasumallee jiddugala biyyattii yookiin jiddugala Oromiyaa akkasumas gara Gujii irraa illee piroojeektoota manneen barnoota akkasii kana hedduu qabna. Moor piroojeektii kana keessa hojjennu hawaasuma keenya, uummata keenya akkasumas kan biyya keessa jiran, kan biyya alaa jiran deeggarsaa fi hirmaannaa uummanni keenya dhaabbata kana cinaa dhaabbatuun tumsuudhaan nuti uummata keenya qixa kanatti mobilaayiz goonee qixa kanatti diizaayin goonee sadarkaa biyyaatti dhaabbata jabaa dhaabnee jirra jennee kaa'amannu farra. Oke, hedduu bareedaadha. Mee piroojeektiin kun yookaan jaarmeen kun waan guddaa dhaloota qaruu irratti akka hojjetaa jirudha. Keessattuu daa'imman mana barumsaa addaa ijaaruudhaa fi akkasuma mana barumsaa sadarkaa gadiirraa hanga mana barumsaa addaa daa'imman qaqqaroo yookaan ijoollee qaqqaroo barumsa ciccimtuu taatee bakka itti baratanidha. Bakki inni qopheessaa jiru kun waan salphaa miti dhugumatti waan guddaadha. Mee jaarmeen keessan hanga ammatti maal fa'aa milkeesse jettanii yaaddan? Hanga ammatti maal fa'aa hojjete? Akka jaarmayaatti wanni nuti hojjenne tokko jaarmaya mataa isaatu gad dhaabdee dhaabbata mootummaa wajjinis jaarmayoota adda addaati wajjin gara fuulduraa deemuu danda'u humna qabu hanga kanatti uummanni isaatii fi gartee kondiishinii biyya kana keessa jiru itti amanu dhaabuun nuuf milki isa jalqabaa ture. Akkuma beekamu dhaabbanni keenya wooma sadii qaba. Sadirra hojjeta. Tokko humanitarian service yookiin ammoo gargaarsa namummaa kan jennu sani. Inni lammaffaa ammoo human right qaba. Mirga namummaarra qaba. Inni sadaffaa ammoo infrastructure kan jennu ammoo bu'uuraalee misoomaati. Kanaafuu waggoottan waggaa 3 dabre kana keessa gartee manneen harka qalleeyyii gara Harargee kanatti yoo fudhatte Harargee lixaa keessa yoo ilaalte gara Gujiitti yoo ilaalte jiddugala kanatti yoo ilaalte shaakkisoo irrattis hojii ajaa'ibaa hojii uummanni keenya itti gammadu akkasumallee gargaarsa gartee namummaa kana humanitaariyaadhaan hojii baay'ee milkii qabu hojjannee jirra haaluma hunda keessa dhaabbanneetu kanaaf hojiin gargaarsa namummaadhaa gargaarsa tattamaa iddoo adda addaa godhaa turre san amma qaayoon siidhee Harargee lixaa fi Gujii irratti shaakkisoo irratti jiddugala shaggar kanarratti hojiin hojjenne hojii hanga kana jaamuuti. Akkasumas gara Walisoo irratti gartee magaalaa Walisoo irratti illee akkasumallee deeggarsa addaa yeroo namni tokko hin jirretti dubartoota miidhamoo ta'an illee sappoortii godhaa turree jirra. Moora ammoo feeziin lammaffaan amma jalqabne kana gargaarsa xixiqqoo yookiin ammoo gargaarsa humanitaariyaarraa gara misoomaatti bu'uuraalee misoomaatti cahuu irra geenye amma feeziin keenya inni lammaffaa. Kanaaf hojiiwwan kanneen amma yeroo hin qabnu malee sila kanuma qajeellotti uummata agarsiifnu ture. Kanaaf hojiin gargaarsa namummaa waggaa 2-3 kennaa turre hojii milkii dhaabbanni keenya hojjetee jiru keessaa tokkodha. Moora amma yeroo ammaa kanatti piroojeektii amma jalqabuuf deemne jennu kana malee piroojeektii biraa qabna lafa. Jechuun hojiirra jirtu hojjetamaa jiru jechuudha. Piroojeektiin kun piroojeektii qindaawaa misooma barnootaa kajuu qaba malee asirratti yeroo biraattis dhimma kana kaasuun ni danda'ama. Moor akka dhaabbataatti waan adda godhu tokko yoo jiraate Fugug Free Educational Opportunity Program kan jedhu akka naannoo Oromiyaatti dhaabbata qabu keessaa dhaabbata keenyadha. Fugug Free Educational Opportunity Program yookiin ammoo carraa barnoota bilisaa Fugug kan jedhu amma bara 2017 akka lakkoomsa Itoophiyaa yookiin 24 warra Girigooriyaan kalaandarii kanatti appilaay goonee kollejjii Hawaash Baadiyeetti wajjin akkasumallee aanota gara bahaa kanarra jiran namoota 35f carraa barnoota dhiiraa fi dubartoota jidduu kenninee kan barsiisaa jirru ta'uu isaati. Kun ammoo milkii hojii dhaabbata keenyaatiif gara fuulduraatti illee piroojeektii barnootaa immoo gurguddootti akka deemnu godhe keessaa.
Wow, itu juga bareedadha. Mee dhaabbatichi egaa waan gurguddoo akka hojjetaa turedha ammaan tana nu haftee turte. Akkasuma dhugatti kun waan salphaadhaa miti. Hawaasa keessa jiraniif yookaan hawaasa nama guddisee waan ergee fi dabranillee dhaloota biraatiif hafu godhu jechuun waan akkanaa kana hojjetudha. Even yoo waan kana namni kaka'ee namoota waan akkanaa hojjetan deeggaruunillee nama waan kana hundeesse garaagarummaan qabu. Of course namni ammaan tana lafaa ka'ee waan akkanaa kana hojjetu baay'ee ta'uu dhabuu mala. Garuu isin warri waan akkanaa kana hojjetan dhugumatti hedduu tokko isinitti boonuu qaba hawaasni yookaan uummanni Oromoo. Namoonni karaa bahaa jiran kun faan waan akkanaa kana irratti hirmaatanii isin jajjabeessuu jaarmeetti jajjabeessuu waan inni barbaadu hundaan utubuun kan beekumsa qabu beekumsa isaatiin kan qabeenya qabu immoo wanni hojjetamaa jiru kun hundi gaa horii malee waan sosso'uu danda'u miti. Hawaasni ammoo waan kana irratti hirmaatee dhaloota dhufuuf waan guddaa kana akka hambisuu qabuudha akka forex entertainment illee kan nuti dhaamsa goonu. Gara biraatiin mee ammatti karoorri isin bara dhufu kanatti qabatanii deemtan akka reefumsa nan tuqaa kaaftanii mee amma yeroo dhiyootti waan akkam faadhan hawaasni yeroo dhiyootti maalinaa isin eegu fakkeenyaaf namni isin gargaaru barbaadu yookaan isin wajjin hirmaachuu barbaadu wantoota garaagaraatiin jaarmicha kana tinnisuu barbaadu maalin akka irratti hirmaatu barbaadan ammaaf yerootti wanni namni isin gargaaruu danda'u maali isin maal qabatanii dhufu jirtan. Tole galatoomirraa jaarmaya ammatti karoorri keenya inni guddaan wanni ajandaan ijoon dubbii irraa nutillee gara keessanitti dhufne irraa haasoo jirru keessaa tokko jaarsa mana barumsaa oolmaattaa moodel iskuula kan jennuun kan sooressa jaarraa abbaa gadaatiin moggaafame kana yeroo dhiyootti ijaarsisaa eegalame kan gartee uummanni illeen hawaasni keenya illeen irratti hirmaatan tahee moor gammachuu isaatiin kan itti walitti deebinuudha. Moor kan irra guddaa jiru moor inni kun tokko inni biraa asuma irratti piroojeektii kana qofa osoo hin taane piroojeektumaan moodel iskuula akkana gara Harargee ba'aa karaa Goroomuuti aanaa Goroomuuti kan jedhamutti moodel iskuula akkasii isa lammaffaa qabna kan jaarraa abbaa gadaa maleedha. Akkasumas Goroo guutuu yookaan karaa aanaa Goroo guutuu fudhattee achirraayis mana barumsaa maali keellaa fayyaa waliigalaa Sheebakrii Sabaloo kan jedhamu birrii miiliyoona 30 kan akka dhaabbata keenyaatti ijaarsisuudhaaf waa hunda xumurree piroojeektuma jaarraa kana wajjin hojii galchuu deemnu keessaa keellaan fayyaa waliigalaa Sheebakrii Sabaloo kan aanaa Goroo guutuu araddaa waltaa Danqooletti ijaaramuudha. Moor keellaa fayyaa kana wanni adda godhu waa lama. Tokko maqaa abbaa keenyaa abbaa dhaloota keenyaa isa kaleessa asiin dhugee bu'uura afaanii aadaa waan hunda nu kaa'e Sheebakrii Sabalootiin moggaafamuu isaati. Inni lammaffaa immoo araddaan waltaa Danqoolee tajaajamtu yookiin ammoo ganti waltaa Danqoolee ijaaramu Goroo guutuu san araddaa daangaa irra jirudha. Daangaa hama yeroo hunda Somaaleedhaa wajjin daangaa wajjin waan wal bulitti bu'uu fi waggoota dheeraadhaaf uummata rakkachaa ture. Kiiloomeetira 25-26 deemanii harramillee dhufu yookiin calanqootti bahu yookiin achiin gara biqaatii fi maal kana dhaquudhaaf uummata rakkachaa jirudha. Yeroo adda addaa yeroo madhiyoodhaa kana gara maqaamaanis kadheenee arginee lolaatu jira iddoo sana. Kanaaf hanga namni kiiloomeetira kana hunda deemee dhufu uummanni keenya kun daangaa irra jiru kun miidhamuun isaa immoo moor waan hin taane waan ta'eef aarsaa barbaachisu kafallee uummata keenya biyya keessaa fi biyya alaa jiru hunda jaarmiyoota hundeef cinaa hiriirsinee uummanni kun yaala fayyaa bilisaa argachuu qaba. Yoo ittiin haala elame yookiin ittiin walitti bu'iinsi kun waanuma jiru yoo bu'ee itti yaalamuu qaba kan jiru keellaan fayyaa waliigalaa Sheebakrii Sabaloo kun isa guddaadha. Inni kun kan ittiin eedan ta'aa jechuudha. Akkasumallee ani akka jaarmaya kana naannoottis anumaa hoogganaa jira waan ta'eef gara Gujii irraayis abbaa gadaa Gujii duraanii hagaa xanxanootiin manni barumsaa moodel iskuulii moggaafame magaalaa Shakkisootti jalqabsiisuuf jirra. Akkasumas jiddugala kanattis laayibireerii uummataa guddaa tokko ijaaraaf jirra. Moor walumaa galaa gara miiliyoona rabbiinis nu gargaaree uummanni keenyas biyya keessaa fi alaan nu gargaaree walumaa galaa piroojeektii hanga miiliyoona 200tti piroojeektii waggoota 5 kana keessa ammarraa kaasnee waggaa 5 kana keessa piroojeektii miiliyoona 200 birrii Itoophiyaatiin hojjetamtuudha amma kan maqaa dhadhee kuni. Kanaaf uummanni keenyas isa kanaan nu eeguu qaba. Moor ammoo asirratti tumsi nuti barbaannu gartee jaarmeenni kun akkuma beektan yeroo hedduu uummanni keenya ala jiru biyyoota alaa jiran akka ittiin nama biyya keessatti rakkate hawaasni asidantii yoo
hongi yogo balaa adda addaatiin yoo miidhamu uummata nama san gargaarsa dhaqqabsiisuudhaaf yeroo itti rakkachaa ture walumaan agarraa ture na fakkaata. Maaliif jaarmeenii hin turre instituushiniin jaarame hin turre namoota dhuunfaatu irratti ergamaa ture. Kun ammoo homii walumaan agarree homii hedduu kaasaa ture. Kanaaf ammoo nuti illee furmaata ni ta'a jennu dhaabbanni akkasitti dhaabne dhaabbata kanaan isa kanaan addattis humanitarians jennee jirra, human rights jennee jirra, infrastructure kamiyyuu naannoo Oromiyaa keessatti, Harargee keessatti, gamana hunda keessattuu namni gargaaruu barbaadu yoo jiraate leegaalitii seera guunnee jaarmaya kana ijaarree gara jaarmaya kanaatiin bifa seeraa fi hojimaata eeggateen uummata kana biraan gahuudhaaf illee asumaan waamicha keenya dabarsuu barbaadna. Tole dhugaadha. Mee sagantaa keenya goolaa bunduratti namoonni dhaabbata kana deeggaruu barbaadan akkasuma gargaaruu barbaadan leegasii gootowwan keenya itti fufsiisuu barbaadan akkasuma dhaloota boruutiif waa kaa'uu barbaadan hawaasa keenya kanneen rakkatan gargaaruu barbaadan gara dhaabbata kanaatiin jechuudha. Garamiin isin qunnamuu danda'a yoo kaa'u gara kamiin gargaarsa isin gahuu danda'an? Tole galatoomi nuti akka tasaa ta'ee biyyoota garaagaraa biyyoota Yuuroop, Eeshiyaa, Ameerikaa keessa jiran irraa illee biyyoota meen ta'an gartee hawaasni keenya itti baay'aturraa bakka bu'aa qabna, koordineetara qabna. Moor koordineetara kan Dubaay jiraatu, kan Saawudii jiraatu, iddoo adda addaa jiru ijoollee keenya qindeessinee istaandi baay'ee goonee achi goonee jirra. Moor ijoollee kana immoo moor itti dhiyeenyaan odeeffannoo fudhachuudhaaf isaan gargaaruu danda'a. Kanaaf ammoo akka dhaabbataatti nu qunnamuu kan danda'an gara sooshaal miidiyaa adda addaatiin peejiiwwan Oromiyaa Community Development Organization jedhamu jiru jira. Karaa baankii kamiyyuu tunu uummata kana gargaaruu gara bilbila keenyas toora miidiyaa keenya sooshaal miidiyaa feesbuukiitiin Oromiyaa Community Development Organization kan jedhu nama naannoo 5,000 fi 4,000 fi sanii ol kan qabu irratti yoo kan nu qunnaman ta'e hawaasa bakka kamuu jiru nama tokkos haa ta'u nama 1,000 haa ta'u bifa gartee eenyummaa fi yookiin ammoo maalleenyi yookiin gartee leecalloon achi dhuftu sana utuu dantaan takka hin sharafamin uummata kana biraan gahuudhaaf akka jaarmaya biyya keessaayis biyya alaatiis qindoominee jirra. Nu qunnamuu qofa jenna birraa nulleen ka irra guddaa ammoo agarreeti arguutu irra caala waan ta'eef irra guddaa amanamummaa uummata kanaatiif qabnuuf. Tole hedduu gaariidha. Hedduu tokko ulfaadhu. Gara biraatiin ammoo carraa dhumaa tokko daqiiqaa takkaa beekatti waan muraasa nu hafe. Mee dhumarratti sagantaa keenya goolaa bunduratti wanni hin qabatin yoo kan jiraatu taate carraa gabaabaatti ilaalleetiin dhaamsa yoo kaa'u waan dabarsitu yoo qabaatu taate sagantaa keenya goolaa. Tole galatoome dhaamsi ani qabu hawaasa keenya diyaaspooraa biyya alaa jiraniif gartee manni barumsaa kun mana hunda keenyaati, mana abbaa keenyaati. Maqaa abbootii keenyaatiin ijaaramaa jiru. Kanaaf mana barumsaa kana ijaarsi isaa hanga xumuramutti deeggarsa keessan karaa kamiinuu akka nu gootan dhaabbata kana cinaas akka dhaabbattan maqaa fi eenyummaa gartee abbootii keenyaa kanaallee akka itti fufsifnu akka nu qunnamtan deeggarsa barbaachisaa akka nu bira dhaabbattan jenna. Hawaasa keenya biyya keessa jiru ammoo hedduu galatoomaa jennaan. Maaliif bu'uura kan nu ta'e har'allee anillee si duratti akka mul'atu na godhe hawaasa keenya kan biyya keessa hawaasa sibiilaa baadiyyaa gammoojjii adda addaa keessa jiru waan ta'eef hawaasni kun buusii adda addaa nu buusuudhaan akka biyyaatti ijaaramee jabaa kan ittiin ijaarre keessaa tokko waan ta'eef hawaasa kanaanis galatoomee jechuun barbaada. Xumura irratti waa'ellan kiyya dhaabbata kana dhaabuu keessatti aarsaa guddaa wajjin kafalanii fi akkasumallee waliin itti jirru hedduu galatoomee jechuun barbaada. Xumura irratti ammoo warri Forex Entertainment Media hedduu galatooma Birraa Jamaalii fi waa'ellan isaallee hedduu galatooma baay'ee ulfaadha kabajaatu isinii mala. Tole hedduu takka galatooma ulfaadhu sabboonaa xaahaa hojii gaggeessaa dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa. Hedduu takka ulfaadhu yeroo gaarii nu wajjin qabaatteef akkasuma yeroo qaalii aartaa gootee yaamicha keenya kabajjee nu wajjin turuu keetiif galatoomsiin jenna. Galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa kan torbaan kanaa kana fakkaata. Torbaan dhufu qophii biraatiin hanga walitti deebinutti torbaan gaarii.